Kan hojjechuun barbaada jedha. Jimmatti kilipii tokko hojjechuuf ture mijaa'uu fi dhabe malee jechuudha. Sanaaf anaaf abdii teessiseeyyuu nama sirba Jimmaa sirriitti naa kenna. Nama sirba Jimmaa danda'u naa kennaa. Bilbilaan qofatu hin ta'in immoo gidduu kana qaamaan hin Jimma dhufaa jedhee ituma biizii ta'uu albeemni kun mudurumaan qophaa'ee ture laa. Sanatti dabaluudhaaf Jimma nan dhufa gidduu kana. Namni akka utuutti siqattee agarte jechuudha. Artistii namti akka Andu'aalam Jimmaan jaallatu jira. Kaleessaayyuu uffata aadaa Jimmaa uffachuuf ture. Yaa gaafa pirootokoolii namni sirreessuu namni eegu waan tokko jira miti. Uffata aadaa Jimmaa kaatee dhufuuf ofii isaatiin murteeffatee ture. Ofii isaatiin kaatee dhufuuf ture. Dhugaa rabbi sirreeffatee jechuudha. Garuu namni akka itti yaadaa jirutti Jimmaan akkas godhee Jimmaan gadi balleessee jedhadhaan immoo maqaanuu balleessanii maqaanuu nyaattanii tokkoffaa waan dubbatamu kiyyaan dubbatee fixeera kabajaan waamamne fakkeenyaaf akkatanitti yoo ta'e fuuldura teenya kunumti kabaja Jimmaa qabaachuudha innumti VIPdhaan nu waamee fuuldura VIP nu kaa'umti isaa kabaja Jimmaa qabaachuudha malee kottaa xinneenya Jimmaa laalaa jedhee ijoollee Jimmaa waamee xinneenya Jimmaa arganii galanii Jimmaan maaltu xinneessa Jimmaa. Yaada akkasiirraa fagaachuu qabnan jedha. Haasaan dheeressu yaadneen qabu kanuma waan dubbatamuu qabu kiyyaanis Museenis dubbatee fixeera. Ifufuu dandeessu xinya sun dhaggeeffanna. Carraanaa kennaa dhiifamee mee salaamaa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badwaati sirriitti ooltee buute bannaati dhiifamu. Laa rakkoon qabu kiyyaa kun nama jala dubbachuun jaalladhu. Hundi keenya yoo akkasiin jedhaa jirtan maraatu miti. Nama jireenya dhuunfaa fi jiraatu nama dalgachuuf biyyaa bahee nama maatii guddaa dhalateedha. Yaani xiqqoo ishii gandi ofii kun nama gubaa yeroo xiqqoo ishii gandi namaa gadi qabu malee nama maraatu miti nama ofii nama rabsu miti yookaan nama suusii arraba qabu miti akka mataa kiyyaatti yaani nama ganda kiyya jaallatu hundayyuu jaalala gandaata akkas nama godhe malee namni suusii arraba qabu hin jiru namni immoo hojii arraba godhatee arraba irraa waa nyaatu hin jiru sinii galee hundi keeyyuu quuqama gandaa nama qabu malee Oha galtumiti warra komentiin warra sabtu turtanii galatooma ganda waliin qabna oromummaa waliin qabna ayyee namaan tokko miti kanaan booddee wallahi billahi biyyoor maan jira miti abbaan fedhe wontan ergasii dubbadhu tokko fa waa'ee baajifaati galabbaxuu dhiise yoonni suuraa sirriitti omboorse ara keessaa fudhadheen jira akka mataa kiyyaatti sinii galee kanaafuu galatooma wanta sirra deemtanii nu arrafitanii minaamin jettan warra komentii dhaabbadha nan laallatu dhimma dhuunfaa wallahi qajeelfama ayyee buudhe ajeelfama yeroon siin jedhu ila abdiyyee koo hamma ta'e waan hubattaati beektaa namni tokko waan irraa dubbatuu fi waan irraa hin dubbanne adda baafachuu qaba. Gaafa isin karaa dhugaa irratti hiitan waan isin wajjin hin dhufee yaan beekta miti. Karaa dhugaa irratti namni tokko wama irraa dubbatu kana la anama fakkeenya gaafa namni dhufee Jimmaan ganda biraatii gadi gochuu barbaadu. Gaafa inni nu xiqqeessuu barbaadu gaafa inni nu tuffachiisuu barbaadu alsamaam habiibi wallahi maraatum ta'a si galee maraannaa isa ila maraannaa isa tiiktookii irratti laayivii irratti maraatame achi gadi baamee nagaa ta'amu dila mana kana keessatti haadha manaa kootii wallolee akka jinnii wayina godhee na maraacha maaliif waan hin taane irratti waan nama muufachiisu irratti waan nama aarsu irratti kana ta'aruu qabdu ekeleen maanaa sirbuu dhiisee ekeleen maa bakka kanaa dhaqee ekeleen maa nu eeyyamsifachuu dhiisee akkam bakka akkanaatti argameeni amma amuttiin waa tokko na yaadachiisee kee beektaa ani wallahi Andu'aalam sirriitti nama walitti dhiyaatu Andu'aalam yeroo ummata Jimmaa waamtu ummata fiqiree itti waamti ummata fiqiree kiyyaa Jimmaa ummata fiqiree dhee dubbata si galee namni tokko akkuma Islaamuttiin jedhe warri kanaan dura Jimmaaf sirbanii ofii jaraatii barreessanii isin ittiin fakkaatin eenyuun namatu barreessee kennaaf an iccitii namaa baasuu natti ta'a malee jechuun nama sinammaa artistoota gurguddaa sirba Jimmaa dhaggeeffattanu Isaaq Zeenuu nama baay'eedhaaf barreesseera nan beekaan sirbi Jimmaa sirbi artistoota biraatiin sirbamu fayyaan isaa kan Shaafiiti irra guddaan isaa Shaafiin garuu adheesseera guyyaa darbe abdiinis nama qeeqxanu fidee yaadaraa gargaaraa kunoo akkasitti jiraa ijoollee hojii rakkataara haala kana keessa jira gaafa jedhamu namni Shaafiidhaa waa godhe jira baadiyyaa keessa jiraata namichi sammuu sana fakkaatu artistii Oromoo
artistii Oromoo sirba Jimmaa fayyaa sirbaniif sirba babbareedaa jaallatamoo sirba mimmiidhagaa jechuun isatu barreessee kenne. Si galee namni kun har'a suu dhalataa ganda biraa ta'e eessa jira? Si galee silaajii pilaasii keessa jiraata. Har'a garuu jireenyi isaa akkuma isin beektan. Si galee nuti guddaa keenya guddifachuun beekna. Guddaa keenya xiqqeessuu isa namni ganda biraa immoo ilmi guddifatee dagaagsee damee baafatee ol ka'ee jedhee arrabsiteedhaaf qeeqteedhaaf xiqqeessuu hin dandeessu. Miqnaatum deemeera kan fagaateera biraazar. Si galee hojiidhaan fagaateera ni deemeera beektaa. Kanaaf qajeelfamaa kana isin jedheef kanaaf waan nama aarsu irratti waan ganda keenya irratti waan haqa keenya irratti hin duuna hin dhaabbannu duubatti hin deebinu garuu waan irraa dubbannu beekuu waa qabaannuudhaa fi isaati lamuu lamutti kan hin jedhu hin dubbadhu jetteef hin jedhee itti fufi yaada kee. Kiyyaa hoggalas tobe maa inni beektaa dhugaa dubbata. Wanti ani laa akka mataa kiyyaatti nama raabsu miti ergasii miidiyaa haarratti. Si galee wanti inni irratti nama raabsu jammare waa'ee abbaa Jifaarii waa'ee mucaan tokko asirraatti wal lafa irraa xiqqoo si miidiyaa irra dhaabatee jira. Isaan yeroo hunda wal raabsina kanuma keessa gandaa walitti buna malee ani akka mataa kiyyaatti nama of ta'e dalagatudha. Nama hojii malee taa'uu hin dandeenyedha. Dhugaa rabbii nama yeroo hin qabnedha. Gaafa gandi keenyatti qabame namas bahee yaa'udha. Nama jandaa barbaadu miti. Kanaaf immoo namni dogongoruu danda'a. Akka bolummaatti nu horitanii dhiisaa inni an dhiisuu danda'a. Kana booddee waan akkasiirraa na arguu dandeessan. Akka mataa kiyyaatti nama ilma Oromootiif jedhee gaafa mucaa arsii qabamu asirratti biyya baqaa keessa taa'ee Amaara mataa hitti qabee cafaqaa turedha. Si galaan nama Oromummaa kootiif ganda kootiif dhiiguudha malee nama bakka ajaa'aa dhaabbatus miti. Kanaafuu kan darbeef dogongora yoo narraa argitan ijoollee kutaa kootiis ta'ee kutaa biraas ta'ee dhiihama guddaa isiniin jedha. Kanaan booddee bakka waan arrabaa fi waan akkasii bolocoqaa akkasitti nan argitanu galatoomaa isiniin jedha hunda keessanu. Kan argateeti yoo dogongore dhiifama. Shukran, thank you. Galatoomii abdii koo namni biraa namni hin dubbanne namni caarraa hin kennameef hoo jiraate. Aljaziiraa kenna Aljaziiraa. Aljaziiraa dubbatu Aljaziiraa waa jedhu jara keenyaan dhaggeeffanna. Kan Aljaziiraa nama yaadu dabar dubbiin. Akkan calluma jedhan inni dhaggeeffata calluma dee. Oo Aljaziiraa namni beekaan hin dhaggeeffata bar calle dee. Amma maan agarree hirsilee jechuun miftaan abbaa Jifaaraa. Sarara kennaa fi kaa dubbatu ishee. Kaafateera mitiira. Taa'ee dadhabeetuun caarraan kenniniif bu'e. Hin sardabne hin rabbashne maalin jedhe cattalee deeme. Si galee namni beekaan namni waas dhaggeeffannaan namni zimmedee waa ilaalu jechuun gootas hayyuudhas beekaadhas kana beekuu qabda Aljaziiraa tattale. Akki ta'ee jedhee jara keenya dubbii miti amma kan barbaachise dhaggeeffannaadha malee gurri keenya numa dhagahaa bakkitti kufnee jenne waan dhageenye sana hojiirra oolchuu irratti namni nu caala beekumsa qabu hedduutu yeroo baay'ee waanuma gorsa ta'u waanuma barnoota ta'u dubbachaa oola. Dhaggeeffannee mirgaan isa dhaggeeffanne bitaan gayyaasaa namuma tuubboo gaggaragalchee gaaraa gadi bishaan itti naqu taane jennee dhaloota akkasii jechuudha. Numa keessa dabarsine malee waa tokko teenyee jechuudha beektee jireenya qaalii kanaan biddeena sii nyaanne asirratti dhufnee baatirii finnee dhiifnee bu'uu malee maaf eeyyi faayidaa. Dubbachuuchi hangas mara bu'aan qabu hin callifnas jedhamee yoo jedhe rakkoodha akka wallaalamee jedhe miidiyaa hawaasummaati waan ta'eef damdamataadhuma deemuudha yookaan guutuudhumatti keessaa loogaawwatidhanii appilikeeshinicha balleessanii akka sila kiyyaanuu jechaa jirtu jireenya dhuunfaa ofii gaggeeffachuudha. Kan immoo jireenyi isaa dirqama miidiyaa kanarratti ta'e wanti inni nyaatu wanti inni dhugu riskiinsaa rabbiin karaa kanaan godhee jedhe damdamachuudha. Hunduma isaatu isa rajjatus isa darbatus isatti tuufus hunduma isaatu jechuudha beekte. Because hunda ofirraa dhooftee hin dandeessu. Namni hoomaa bookee keessa deemu titii bookee ijatti na dhuftu hunda rukutee ofirraa dhoowwa yoo jedhe irreen dhukkubee jennaan dhiisee ofitti kennee dhaabata malee hin danda'u. Because lakkoofsi isii kun gara hin qabdu waan ta'eef miidiyaa hawaasummaa jechuun akkasii. Gar tokkoon yeroo tokko dhaabatee jettu tokko qaata duruusii biqile jechuudha sii galee. It is impossible. Yeroo kamiyyuu waan fokkataaf waan badaa tokko miidiyaa kanarraa balleessee nagaataa yoo jette ofitti qoosaa jirta jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Wallaahi kanaafuu rabbi kayiree godhu jecha garaa bal'aa wayii jechuudha beektee. Garaa bal'aa wayii jechuudha. Hundumayyuu akka garaa daljeessaa fudhatee ququmsee rafu jechuudha. Akkasii rabbi nuuf kennu jennee rabbiin kadhachuudha malee. Wallaahi haadha zaman wa zamanul mushkilatil jedha rabni yoo afaan arabiffaatiin ibsamu kiyyaatis miira keessa hin galne waan amma jettu kan ammoo
hanga danda'amee jedhuun keessattuu ijoollee keenya warra fuuldura ba'anii akka jimmoomaatti dura bu'anii dubbatanu kana tarii isaan caalatti dhimma jimmoomaa kanaan yeroo wanti fokkataa wayii ka'u nutti dhaga'amu nu gubuu danda'a. Garuu hundumarraa jechuudha beektee deebifna yoo jenne jarana ofii keenyaaf jireenya dhabnee qullaatti hafna jechuudha. Kanaafuu sagarii darbaa sagarii mooliin mari'ataa yoo ta'e gaariidha. Nu jalaan jarjarinaa jennaan obboleewwan keenya warra dura bubbu'anii waanuma hundarraa jechuudha akka waan bakka buutii wayii jechuudha. Bakka buutii jechuun masaraan mootummaatu bakka buutota uummataa jedhee kan kaatu jira beektee naannoorraa akka sana wayiitti jimmaarraa bakka bu'ummaan yoo kan taa'an ta'ee jedhee already eenyummaan isaanii beekamee laayisansir ta'anii haa taanu miidiyaa kanarratti naannoorra nageenyuma eegsisuudhaaf jedhamee yeroo tokko filannoon akka hojjennaan eenyu abbaasii bakka nu buuti waan akkasii jedhamee lolli wayii ka'ee ture yaadatte yoo ta'e jedhe waggaa lamman kana jechuudha. Kanaafuu bakka buutuchi wanti jedhamu erga hin jiraanne immoo namni kamtuu ka'ee yeroo kanatti argamuu qabda yeroo kanatti akkas ta'uu qabda jedhee jechuudha beektee mirga namaa jajuu hin qabu. Eenyurratti mirga hin qabu hanga namni sun daangaa cabsee waan hawaasa sana boquu cabsu yookaan hamilee cabsu yookaan mirga hawaasa naannoo sanii san tuqu hin raawwanne jechuudha. Mirga dhuunfaasaa sana kallattii fedhan itti fayyadamuu danda'a. Nama sana jibbuu ignoor gochuu mirga isaa guutuudha. Garuu akkam akkanan goone jedhee dirqama namatti kennu eenyuyyuu mirga hin qabu jechuu barbaadeeti hanga dandeenyuun walaa qusannuudhuma jechuu barbaadeeti kiyya koo. Thank you Aljazeera ko galatomi. ክቡር ፕሬዝዳንት ማሜ እነሆ መድረኩን ለእርሶ ትተናል። እንግዲህ እባክዎትን ulfaadha galatoomaa ijoollee sanyii mootii nugus zan ijoolleen kolfisiisaa jiru koomentiidhaan akkan seenuun koodahand PR ምናምን jedhanii kolfa'an waan haasofne waan agarsiifne fuuluma koo kan nimoonaan dhumti mucaan koo waan isin dhibu irribaa kanaan nalaallan kolfa yoon dhaqee jechuudha yoon ciisaa jiraate illee yoon dhaqee immoo hafuura koo bucuusi yoo argatan kolfa wallahi silman isin jedha Samiiraan kolfiti isin kolfiti baga sababa kolfaa isin ta'e jecha maammeen kana dubbachuuf jammartee baxaxuuf dhuftee baangirri jettu no akkasii miti Khalid Muhammad ergaarti tani lakkoofsa tokko ergaarti fakkaata Khalid maana nabe barbaadanii nabe namin abbaan tokko haaraa banate maa erga silaatiin barbaada miti anjamaa Nambua bakka koo galchee Aljazeera di ati bu'uura nambua ini irratti yebaloo no mamme taate nambua barbaatan nyaata rabebe halkan gaari dhiisan galatoomaa ulfaadhaa rabbi sin kabajiyu buutaanaa kennitaniifis ulfina sinnaa kennaafiirtanus akkasumas gaafa bor mangistii ta'e mucaan kun nu fayyadaa jettanii waadanuu qabdee kennataatan qabdee jechuun anuma waliin maammee fooloo nuu deebisitanii dhuftanii qophii qabuudhaatanu ajjoo keessatti dhaqdan ijoollee jimmaa naamana ብዙ ቦታ አመቻቻለሁ kana qabadhaa keessa kenna inni kaani amma maal al tokko kana rafee waa wayi jedha an kanaan dura jimmaa abbaan jifaara rafamnaan iji dhufaa ture bakka kana boodan dhufu ajab umakkana rabbiin itti qalqe umakkana adda goona dhabu yaa kan abbaan jifaar bakka kunoo dabalesso namichatti dhufu jechuudha mazmaarii dhaqee siin kabalu'an ilaalu tuulaa fi ilaalu tun kana irra jiru ituun kana irraan bu'in ati dhiira qabda arrabaan abbaa jifaariin hin kabachiifne namni abbaa jifaariin qeeqe jimmaan qeeqe yeroo awwalaatiif jechuudhaan sababa Muhammad Said Finfinnee galee kan sartii hin hojjettu jedhee kun sartii isaa kan baxabbatee dhaabsise ana intina caalaa bultume si'i yoo sin taane ana jechuudha kana bare malee WhatsApp me kanaafuu al tokko akkaataa itti abbaan jifaar keenya kabajamanuuf hin kabajamne yoo ati isaaniif nama arrabsite haadha nama qabrii keessatti salte malee isaanii kabajamu wanti jedhu saayinsii yella isaan jannata keessa jiru maaliif isaan jannata keessa rahaa ta'anii jiran kana maaf itti bu'uu isuma jedhu miira keessa galla እኔ እኮ ሶስተኛ የእሳቸው ልጅ ማፈን ዶክፈት ደግሞ ወና ሰበበን ቀባ مالكم كان هو كيان ما في كل فقوي كيان كون سرقو قبدي
yoo isin diddee kolfite sabbii geetaachoo duraatu kun achuma muudii isii fudhachuu dandeenya. Aboo rabbi jedhaafi qoy wallaahi no masalee. Namicha ittiin qoy maal jette sirbite rabbeedhi kiyyaa kiliir naa godhame. Arrabni wayii jiraa? Koy. President Mame. Wallahi in beekus in dhageenya siyaa Oromoo. Sa'aatii 24 torbee keessaa qaban beektanii sa'aatii koo. Laayaran isaa taallabra. Taabtaabeerran ture. Ijaazaadha. Sirbii arrabaan jalqabamee Mame. Miti. Namoota tiyya abbaan jifaariin muuziqaa sirbame irratti abbaan jifaaraa rafamee moo maal jedhan? Moo jimmataan rafame moo makkasee qisinnee zimbuloo ayyar laine sammatu. In qulqulleeffanne kanaafani waan hin taane keessan hin ejjechiisina. Inna ishi President Mame ati Presidentiidha. Ati namni akka kan kee feemasiin hin jiru. Nama Finfinnee kottee tokko naabiyaan qaxaqqaxaa ture. Indeet yaala maasrajjaa taa'uraalle ante ijoollee waa tokko hin beekne wajjiniin. Indeet nama caasaa baay'ee. Yeroo haasa'u kana jala jira baaboo sitti ergaan jira balleessu daqiiqaa 10 wayii taa'eera. An kana booda yoo argamamni isaanii kan dhufe kana booda hin dhufu bakka adiifamu naam jedhee sin ijoollee jimmaas faraarra kan argitan iyyuu kolfe jechuun